nama gaddisiisa. Daandii isin argartan kun godina Jimmaa magaalaa Aggaarorraa gara argama bunaa kan taate Coocee kan geessudha. Namoonni dhukkubsatanii daandii irraan ba'an hin qaban. Akkanatti haadholii hedduun osoo daandii irra deemaa jiranii ilmoo isaanii dhabanii isaanis lubbuu darbaaru. Kan humna qabu, kan nama qabu, namaan baatamee ni darba. Kan firan qabne immoo ambulaansii yoo barbaade hin argatu. Manuma dhukkubsate keessatti lubbuunsaa darbaa jechuudha. Eeyyeen bakka addunyaa keenya dheebuurraa, araadarraa, mukuudhaan, buna, koofii arabikaadhaan baaftee ofii immoo misoomarraa fagaattee lammii isii dararaa fi dhibeedhaan dararaa argaa jirudha. Godina Jimmaa magaalaa Aggaaroo naannoo daandiin Coocee geessu. Namoonni hedduun sababa daandii kanaatiin akka lubbuu isaanii dhaban himama. Kan ija qabu habarmatuuf, kan gurra qabu hadhaga'uuf.